Akkam jirtu nagaa fayyaadha harka fuunee baga nagaan dhuftaniin jaa har'a Oromoodhaaf guyyaa gaddaati. Oromoon nama guddaa nama jabaa dhabdee maadii Hamid Muudeedha qabsoo Oromoodhaa keessatti warra hangafaa Oromoodhaaf ilmaan Oromoo hundaaf guyyaa gaddaati. Kanaafiin yeroo kanaan laayivii seenee yeroo laayivii seenuu hin qabneeni yerumaan dhaqqabeen seenee aalii maatii isaa hundaan sabrii barakaan isaa isin haftu jechuu barbaada. Ilmaan Oromoodhaa hundaan namni kun nama gaafa Oromoon dukkana hamtuu keessa jirtu gaafa Oromoon hin dammaqin Oromummaa tana dukkana keessaa baasuuf ilmaan Oromoodhaa dukkana keessaa baasuudhaaf waan irraa barbaachisu ol Oromoodhaaf godhaadhaa ture. Rabbiin jannataa kennuufiin ja'a maatii isaa warra itti dhaatu hundaa'u Rabbiin haa jajjabeessu jechuu barbaada duurseeti. Karaa biraatiin namni maadii Muudeedhaa kana namni hin beekne namni PhD isaa fiiziksiidhaan dalaguun waan laafaadhaa miti. Nama ilmaan Oromoodhaa ni qabna jan keessaa nama Oromoon qabdu keessaa nama akkaan jabaadhaati dhabne. Nama akkaan jabaadhaa. Nama isa qabaachuun Oromoo akka Oromootti boonsu. Qabsoo Oromoodhaatiif dalaguu caalaa Oromoo dukkana keessaa baasuudhaaf wareega dira san bara dukkanaa kafaluu caalaa nama very brilliant, nama sammuu qabu, nama cimaa, nama dhugatti barate, nama ilmaan Oromoodhaa barsiise, san dabreen maasii nama yeroo duraatiif for the first time dictionary afaan faranjiidhaatii fi afaan Oromoodhaatiin qopheessee ilmaan Oromoodhaa dhaloonni waan kitaaba kana booda barate hundinuu kitaaba kanarraa narraa eegalii namni hin baratin hin jiru. Afaan faranjiidhaa barachuudhaaf dictionary afaan Oromootii fi afaan Amaaraa afaan Oromoodhaa bal'isee hiiku. Afaan Oromoodhaa loqoda naannoo hundaatiin dictionary maadii Muudeedhaa Oromoon naannoo hundaa rakkoo takka malee waan loqoda isaaniitiin barreeffame itti fayyadamuu dandeessi. Dhaloota ammaan tanaa kana oomishuu keessatti maadiin Hamid Muudeedhaa qooda ol aanaa nama qabu. Namni kitaaba isaatti hin baratin, namni kitaaba isaatiin hin gargaaramin tokkolleen hin jiru. Kanaafuu nama kana dhabnee namni kun nama guddaadha. Nama jabaa qabnu, nama cimaa qabnu. Nu haa jajjabeessuun hundaa'uu aalii fi maatii isaatiif jajjabinaan ja'a. Ilmaan Oromoodhaa waa'ee maadii Muudeedhaa fuuldura warra isa dhiyaatu hiriyoota isarraa saayiboota isaa hedduudhaa jira. Maatii isarraa fuuldura seenaan isaa barreeffamuudhaaf ta'a akka gaariitti barachuudhaaf teenya waa'ee isaatii warra hin beekneef hanganumaan jechuu barbaada. Karaa birattiin dabra siyaasaan dubbachuu barbaada. Waan hin kalee haasee kalee osoo karaa deemuutiin haasee waa'ee Abiy dhawamuudhaati. Har'a ragaa hedduudhaatu jira. Abiy xayyaara ambulaansii xayyaara xixiqqii jechaa fidan piip tanaanii haakimaaf kutee faranjiin dhoysaan beektu warri wal'aanaa jiru warri wal'aanuudhaaf deemu dhoysaan beekanii icciitiin baatee jirti jechuudha. Abiy madaawee jira. Fonqolchi mootummaadhaatis irratti godhamee jira. Xitiis dhawamee jira. Summis nyaatee jira. Haala hamaa keessa jira. Koomaa keessa jira Abiy Ahmed. Koomaa keessa jira. Koomaa du'aa fi jiruu idduu jechuudha. Emergensiidhaaf deeme karaa Awurooppaadhaa ambulaansii xayyaaraatiin yaamanii wal'aansaaf deeme jechuudha. Amma gaa tuni waan wal mormnu hin qabdu. Faranjii dhaatu baasee warra wal'aanu jiru nugusni Itoophiyaadhaa akkatti dhibamee madaawee wal'aansaa funoo as jiraa jedhanii baasanii maybe who knows duudhaan malchiisa. Jiraachuu dhabuudhaan malchiisa.
du'ullee anni nawaaf namni sila namaaf duunawu angaru abiyyiif du'a sila hoggu kudhan خاني ماس دوني خاني ماس دوني خاني دوني كخدا والجل دوني سلاح بسجل حتى دوا هبوك نين هواف مالي في هي يسميك أكست الجيس هي يسميك آتو أكست هي يسميك بوتشي سجيس خنياتي غرانكم أبي دولن ملتيسا كوما خسي أجراتون ملتيسا غرو هنغان قوة قبوت تلوبون كيسان باني والأنصاف كرا أوروبا دادي ميجر والأنصاف إمرجنسي راف أمبولانسي دان فوراني كرا أوروبا فن بيخيس تاجر خي نيوان تك أمولي وان لغال تاسن وان أولا في خجوا في خنسونتين وان لغادات والتاسن وان حق جرو ليتين مالف هجرين كينيا هجرين أمة رومودا هجرين أمة إثيوبيا نوجي جراتو لين أكن ديجمنا أكن بن now it is time for serious talk. وان فردي تسقباوني ترتيبان هاسود أف وانا كوبيدو سنتاني بيا أوروميا جارود أف أمانتنا ترام بنامات أجر ترام كون أكن دبر أوروميا تنا يو أبي كوت أرى ورجلت هدته بيسان كبتشود أف إني في الديس جلت جاري جرو ور أمارات أوبيديون ميشاد وري أوبيديو ده ميشاد واتكلي جتشلي في راديو سنندر جتشن أفتني جتلي هو أكما خلي نمني أفان تجري دبته هو أفان تجري دبته نفتني أوبيديون باردي لفر فيدو أما هو أفان أمارات دبته باردي لفر فيد أوبيديو وان كان خيسا إفباسو هندندي أوبيديون بيخنا جارتي أمة أورومود آلو لستي خرطو كنت جارو هندنديس خن أوما سيتي جيجيرون دندين إرتو جنة راخلي نيفي دقمني أوبيدون فولدورا أبدي تكلي إراك أباتشون قبنو إرايشن قبنو أرلمان رمودا وني لغاد أول دو تيني والغاوتشو قبنو يوجراتي هجرين بي خنا كم تور أف ديمتي أبي بود let's say أبي أمدو إجرا جنو أبي أمدو إجرا جنو مالي فدمني تكا رساسان دومي emergency طيار ambulance طيارات ufte fute huguma nakhimana itte maybe duuda fi jirachun shantam tahenyu khanabod abi yojratille gutu tartiban bi bulchuni dandaje yad mali frifate jira barage jira maratu duran qabu gubban amma sititin marata nugune disti rafutte biretol birdo itine barage ka namni maratan هجوني كتي وابرتي وادو إتي نبارة مراتو تخا أبي أمدورة مراتو قبو خان متين إتلومتي مداوي ولي ترتيبان بيبولتو هندندو هي كانت أوروميان أبي يمبود أمني أورومودا أبي يمبود أما بارتي نجرتو بارتي نم تقولش بارتي نم نمان تقتل فتيتو ما أبي يمان أكفرتو لي قدين ديمو أبي جرت نفتنياتو كفرت أوروما تبتشارا جرا سامبودا مال قدوك أبنا وانجو ونفردين أما أنتنا هاسوكم ونفردين أما هاسوكم مال قونا تبال إفني بيجتنا كبي جارات ورّي هيد آجرو قبه هم نتي تيني هم نتي أوروما دا هم نتي برت هم نتي بيجارو دنديسو ألا في خيسا والقرميساني أمة أوروما دا كيسسو أكمل دندينيا وانجو تأدي بيروكم غراغروما إفدورا إفني قبسون قد أجر قبسون بلسوماتي هايوتا خيني بي خيسايس ألايس مرو فاداس جوار فاداس ولك أمني همنا أورومو أكن ديغم نت همنا إتغوني أكمتي وان كانت إيهو دن دينيا جنة يوغاتشو قبنا ماليف دو أبي كوه قبدون قبن أبي دين خينيا أبي دومي جرا إلي جيشو قبن أبي يقودو إسمبودا مالتو تيان هقو أبي كي سمبودا أورومون قبيدا بيخنا قبتي بولچوداف بيان ديموداف أورومون قبيدا وانجو أسرتي فول لفتشو قبن يرو هنداو جرجريتي مرقاني وني نودو هندنو نركابات وني نودو هندنو جرجريتي إفركابافن ماليف مرقانان جمني أصوبو تالي إلچنوتي إفركابافني بودرا هاركا قلافني إفقر أهي أما سكرتاني أما تانو مدتي بلسومان تينيا 1991 is أما تكو درت أما تكو بلسومنيتي خرا هربي خنفا بلسومنيتي نمني تسكباي دلغتي نغا وياوي
bilisummaa tana xiqqoo dhandhamee maal jedhee nu harkaa kutte. Osoo olteen bulin arkumaa fi kutitaati. Hanga liphuu jalatti garreen harkaa kutte jechuudha. Deebise 2018 dhufteetuma xiqqoo iyyooyinnee finfinnee keessaa mataa gool qabannu haatiin harkaa kutte. So amma na amana trust me dhaqaatii dubbisaa. Jala deema waan amma deemu jira. Jarri Amaaraa biyya keessa breaking news yeeti ajjecha yaaliin ajjecha yookaan yaa'een fonqolcha mootummaadhaa abiirtaat jedhiti arra olloo fi gara. Wanni kun eegatee bubbulee jira ammaa miti. Wanni kun eegatee bubbulee jira. Garuu akka waan haaratti amma teetti fonqolchi mootummaadhaa abiirti godhame kun baatii dabree jira. Eega fonqolchi mootummaadhaa godhame eega abiy madaaweetti dhokatee achitti biyyatti gargaaramaa ture. Wal'aansi biyyaa sun hin taanee fi arra ambulaansii xayyaaraatiin fuudhameeti karaa Awurooppaadhaa deemee jechuudha. Wal'aansaaf. Biyyatti dooktoroonni isaa nam lama Ameerikarraa dhaqanii gargaaraa turanii wayyaa hin dandeenye. Achirraa amma namni tokko madaawee dhawamee baatii takka booda emerjensiidhaan ambulaansiin fuudhanii Awurooppaa geessu jechuun madaan sun itti hammaachuu kada gartee isa halaakutti deemuu agarsiisa. Take it that way. Akkasi fudha. Garas deemuu agarsiisa. So, namni tokko gu'as gahe lubbuudhaan bahuunsaatii fi kutuunsaa shakkiidha. Shakkiidha. Wanni Itoophiyaadhaa Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti baatii fi yoo baatii namoota dhageenya. Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti reeffa awwaalanii ummataan harkaa bajanii reeffa seenaa keessatti namni du'ee dhoyfamu Itoophiyaa qofa. Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti baatiidhaa fi waa taa'ee kan bar ala kanaa namni du'ee jira lakkiin duune du'ee jira warri mootummaadhaa as bee farqatti hin duune ni jira. Haa akkamitti kan jettan eenyu gurbaan Amaaraa hunfaana ni jira. Kaleedhaan dubbise Mallas bar ifiifuu duruu gakkutee dakatti balaan meeqatti buutee harbiin meeqa rabbi irraatti buutee girgeessira. Asii garuu jarri ihaadii ni jiraan duunee jira. So akkas dubbiin Abiy Ahmediis akkas ta'uudhaan malchiisa. Abiy Ahmed silaa qawweedhaan dha'uu baateehu qawwee namatti dhawtan hiyyeessanni fixu hanaatu sammuusaa toorchi godhee ajjeesa. Barkasii qawween sidhamu qofa miti. Qawween nama dhoytu dhiini ilma namaa dhiini hiyyeessaa kan gannaqaa ooltu kun siddeebi. Minilikilleen akkasii minilikilleen du'eeti eegani tortoree dhume eega tortoree dhume booda ummatatti gabbanii himan. Mallas Zeenaawiidhaa du'ee eegani tortoree dhume gabbanii ummatatti himan. Abiy Ahmediis akkuma minilikii fi akka mallassan ta'uudhaan malchiisa. Baatii takka dabree jira eega badee. Baay'ee takka eega qawweedhaan dhawamee jechuudha. Eega dhawamee fonqolchii irratti geggeeffamee dhawamee waltajjii silaa akka inni itti galuudhaaf taa'u duraan dubbadhee ture. Maaliin ta'e dhageessoo hedduutti firiis ta'e okay hayyee deebi'a wanta namaan na dawwale hedduudhaan. Namni Oromoodhaa maraataadha wayita dawwalin beeku namaatu iddoo na dawwalee ni jeeqe uummata maraataa. Wal jandoo jiran. So dubbiin Abiy Ahmedilleen karaan isaa karuma Mallasii fi karaa Minilik. Karaa Mallasii fi karaa Minilik. Dhiifama hedduudhaan ni mure namaan na dawwalee na mure. Silkii sadii yookaan wal na dawwalamee na jeeqe dhiifama godhaa. Karaan isaa karuma Minilikii fi karaa Abiy ta'u karaa Mallas ta'uudhaan malchiisa. Minilik tortoree eega dhumee uummanni dhagee dhoysanii kaanii jechuudha. Eega dhoysanii kaaniiti ashaangulitii awwaalan. Tanaaf ashaangulitii baasee bira ta'a Abiyyi. Mallas Zeenaawiidhaa eega tortoree dhumee gabbaasanii uummataan taaziyaa taa'ee du'ee jiraa jedhanii booda irraa banan jechuudha. Abiy Ahmediis maybe akkasuma ta'uudhaan malchiisa. Dhugaa jirtu kana uummanni keenya kaartii hubatee waan itti aanuuf if qopheessuu qabaa jechuudha. Waan itti aanu. Opiniyoon abdiin qabdu.
Oromoodhaaf OPDO'n abdii hin qabdu. Booda kana OPDO'n rakkoo hamtuu jirti. Eega Abiy Ahmad dhawame. Eega Abiy Ahmad koomaa keessa gale yookaanis afaan isinii galuun gifaana gubbatti gale. Eega Abiy Ahmad gubbaa ta'anii lubbuun keessaa baati moo keessaan baanee ija keessa eeguu eegalan booda OPDO'n maraachaadhaa jirti. Rakkoo hamtuu keessa seentee jirti. Rakkoo hamtuu keessa. Dillimmaan tana sabboonummaan irraa mul'attu OPDO irraa. Dilli taayyeen qeyroo jechuu eegale. Qeyroo duraan girisaadha jaa amma booda kan maqaan irraa jireetiin qeyroon jabaadhaa. Qeyroo tokkummaan warra si'ammaan tana taayyeen faana. Kana jechuun maa eegale hin beektanii? OPDO'n duraan waan qophooytee hin jirreef Abiyyi dhawame ija keessa eegu jiran keessaa baate moo keessaan baane ija keessa eegu jiran. Yoo Abiy kun kute nuti humna hin qabnu jarri Amaaraa kun aangoo nurraa fudhachuudhaaf deema. Addeebinee Oromoo tanatti waywaannee qeyroo kana wajjin dhaabbattu yoo xiqqaatti dammeeffachuudha qabna waan jiruuf. Wanni maantana Jawaarfaa gadhiisuudhaaf deeman kan amana. Jawaarfaa gadhiisuuf deeman hidhamtoota Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaadhaa warra hogganoota OLF hunda gadhiisuudhaaf deemti OPDO'n. Gadhiisuudhaafeeti. Silaa akka OPDO'ti jiru kun bee jira. Garuu dhiibbaa goftootiin isaanii Amaarii irra kaahuu fi sodaatee taa'u jiran. Dhiibbaa Amaaraatiif sodaatee taa'u jiran malee silaa OPDO'n gadhiiftee uummata Oromoodhaa kana uummata Oromoodhaa katti aare kana fitti araarsuu barbaaddi. Yoo jara kana hidhaa gadhiifne Oromoon tun nutti araaramuun ooltu nutti hoyyaan ooltu. Yoo Oromoon tun nu wajjin dhaabbanne aangoon tun nu harkaa bahuudhaaf deemti. Meeshaa taaneeti hafuudhaaf deemna. Jarri Amaaraa qophaa'ee jira. Maaliif? Jara Amaarri waliin jira. Waa hunda keessatti Amaarri wajjin dhaabbachaa jira. Wallaalaan Amaaraa, beekaan Amaaraa. Barataan baratti hundi hojii dhaabbateeti wajjin hojjechaa jira. Aangoo biyya kanaa fudhachuudhaaf. So, OPDO'n garuu qulla jirti. Akka nama shiifa yaafatee qullaa magaalaa keessa dhaabbatuuti OPDO'n ammaan tana. Maal deeggarsa akka illee hin qabdu. Uffata firraa hin qabdu. Qulla dhaabbachaa jirti. Uummanni duuban jiru. Waan kana amma baaraganii addeebi'anii tolfachuu barbaadan. Uummanni Oromoodhaa nu wajjin dhaabbachuu qabaa. Akka nu wajjin dhaabbatu godhuudhaaf maal godhuu qabnaa? Fakkeenyaaf maqaa akka Girrisaadhaa, maqaa Onag Shaneedhaa, maqaa gartee Oromoodhaan baaressuudhaaf, Oromoo jibbisuudhaaf yaamnuun kana irraa dhiifnee qeyroo jennee yaamuudha qabnaa. Deebinee maasii warra hidhaa jiru kanaas suutusan laaffifnee gadhiisuudha qabnaa. Kanaaf deemaadhaa jiran. Kun hundinuu mallattoo Abiy Ahmad lubbuun keessaa bahuudhaa fi keessatti hafuu namni gubbaa taa'ee ija walitti qabuudhaaf gubbaa taa'uudhaati agarsiisaa jechuudha. Arragaa tanaa faranjiin saaxil baaftee jechuudha. Waan hin reefuun tana poosti godhe lalaa tiwiitar tokko kan hin reefu namni tiwii godhe. Namni Abiy Ahmad arge. So, Abiy Ahmad haala badaa keessa jira. Sila anduraan hawwiin tiyya. Harka alagatti galuun qabu, harka Oromotti galuu qabaa. Silaa marroo faadhaatu fannisuu qabu. Sooti adabee silaa marroo faadhaatu sootatti qunxuuxaadhaa. Yaa baalagichana maaliif akkana goota? Yaa baalagichana maaliif hiriyaa arteetii boochifte jee silaa qunxuuxaadhaa suuta kabalaadhaa agartee dhidhiitaadhaa keessaa baasaa saniin hawwii qabaachuu turre. Yookaanis harka qeyroo Oromotti galeeti qeyroon suutti akka gadaafitti karaa gubbatti mataa gubbaa jettee adabaadhaa suuta keessaa baafti jetti yaaduu ture jechuudha. So, amma silaa gartee matanaan keessaa bahuu baattee rabbiin qeyroon hafee hedduu bareedduudha. Irraan filadha akkas. Silaa rabbiin qeyroodhaan hafee harka qeyroodhaa galee silaa niin filadha. Maaliif? Nama hedduudha garaa madeessee qeyroodha garaa gubee silaa santeellee bareedaadha. Amma garuu Awurooppaa irraa waan nagaan galuun fakkaattu namni tokko qawweedhaan madaawee qawween xiitiin tun gosa hedduudhaa jira. Xiitiin keessattuu warri mootummaa eegu itti fayyadamu qawwee isaatti fayyadamanii fi xiitiilleen xiitii dafteessi keessaa baaftu. Jira kana do you know this? Kana beektu garuu waan kana beektu. Xiyyitii waraanni taraan diree lolaa dhaqee ittiin loluu fi xiyyitiin gaardiin Abiy qabdu wal adda. Xiyyitiin gaardiin Abiy qabdu xiyyitii summooytuudha. Xiyyitii hogguu siin dhawan si keessaa baaftu jechuudha. Tasummiidhaan guutamtee jechuudha. Suni warra mootota eeguuf qophooyti, warra aangoota eeguuf qophooyti jechuudha.
يوني بكهم تقيسين تيتين إنسان دون نمر بوتون داكو بود أما تيتي سين دون أبي تيتي security إسا أيدوتين سنين دون نمني هجو سنين دون كان سلامة برني وانت خاتي جرا قرو بكر رادوم أسهر كان رادوم أسر رادوم واني اتسمويتف واني سميتاتف تيتين اني تدوم سوني تيتي سمي تيتي أدات تيتي وراني ديمتون تنامت كان وري ورانا خيسة ترتن أكغارب بيت وري خيسة سدركا أولانو ورانا فاهو قناتر تيوجراتن أكغارب بيتن تيتين وري جرخنا إيجو اتفيدمو في تيتين وراني على اتفيدمو تكمو تكامتي ورغرتي موتنا ورانا أبو ورا موتنا ميشا ورانا أبو يوغافتن خيسة دسين باسن غافدا وراني إسا إيجو ريبابليكان غاردين قوين إسان اتقابني فيه تيتين اتفيدمو إس أد كلاشي في تيتي وانت تنامت كلاشي كوبي في تيتي غرتي تكلاش تنانيمتي تبرس الويتيتي ميلس الويتو ميلس الرامروبيتو من فياد إمتا تنسان قبنتوني قوبان الويتو سجيفتي مالي سمي لقبت سمي قبت كانغا تيتين أبي أحمد لويتي تيتي إيدوتا إسرا وخافم تيتو إسرا ويتو جري أمارات تبتي تيتو موريسي إيغوتو أفان غرغلي لوي سلاكني فيكون همانتو بكاني دغت سلات إتي سمي سراغوري أكسي anyhow نوتي أبي وان فريتهوس نوف دنتا دامت مالي فين جهان أبي كتون أبي جراتشون أبي دؤون أبي جهنم سينون نوف ركو دامت أورمو ركو دامت مالف أبي نما أورمو جيرو عن جهنم كيسا خاي أبي نما بيتو أورمو دام منهد آد خاهي ولا لا دام بيجيك آد أجر أبي أحمد نما ولا لا إفجده هريرسي بيتو أورمو دا ولتك أبي منهد آد خاهي كان وني ناسو تكلين قبني فبيجيف وناسو تكلين قبني فكناف سيله نمرمو مليون أفرتم جيرون أجيس نما هجالو هندي سادا أجيس نمني هجالو أجيس نمني هجالو هركس الرجلو جرخين listen أمدرا أبي وين نجي ومن ربو داخل short memory نجي short memory ومتى وعيادة نمتى أمو جمديت أمو جد أمتا آريسا تربان تكفتت أما دورا وري أمار اللي كسنجي وري نفتني أخون إسات قبتي إن ذيك أيرو مبالوت بنشاتشو لا أنا سامنتناو قافر كأنسن جور سلا جيسو لقبني تربان تكوب يجني وسني جولي واتكلم في الدو أكس النبي خنجر لقادا أخون أبي يلين أكستي لفنخاي ومن رمودا أمتا وابي خومت أمتا وعيادة تبتجي أبي أحمد إيجا هجالو هندساتو هركة إسرجير أورمو را هجالو أجيسون أورمو ملينا أفرتم أجيسون إيجا أورمو را نمتيب اللي فوين أجيسين أبي أحمد نفتنيات تبتي بيت مجلس أجيسي مخينا خيسا خاي خراغو بدر بيتشو هجالو هندسادا هوني أورمو برات تسوما إيفا مقاباتشو هنكب أورومو برد تسمى دي واجب إيجا هجالو تو أكيسان ديبي أبي أحمد الرانتنا لبوك إسقلتي والأنصاف إمرجنسي داف أمبولانسي تيارات إنكا خرا أوروبا يسوف الجرو إيجا هجالو هندساتو خيسان الديبي تشور ناسو تكلين كواتنا ناسو تكلين لغا ورها كاكبو خيراتا وقناتو خيسان ديبي جر لغا ورها كاكبو كهك أدبي كارهيد آتا أخون لغا بقلافا لغا جمتشو أيانافا لغا جوهر مامفا تناك كيسان دي وجر والرئيسة إيبي أنقر رفيتي أبي أحمد أكستي إجولك أبو داف قبات التاء جراني أوروبتي
isinitti gabaa ija walitti qabuudhaaf gubbaa taa'u jira. Maybe Abiy arkuu dhabuudhaan malchiisa maaliif beekama waan rabbi. Garree amma muduraa kana booda arkuu dhabuudhaan malchiisa. Wal arkuu dhabuudhaan malchiisa. Sigalee rabbiin akka fedhe qaba. Kadhaan nama keenyaa lafa bu'aadhaan jirtu. Manguddoodha boochisaa jira. Qeensota boochisaadhaa jira. Sheekota boochisaadhaa jira. Mana amantiidhaa diigaa jira. Charchiidha diigaa jira. Masgiida diigaadhaa jira. Arra sheekotiidhabtu bakka keessu dhabee rakkachaadhaa jira. Badii takka malee dhugaa isaan kanaatu akka isaan bahu jira jara keenya. TV irratti ilaallee ammuma dura Abiy Ahmed kana booda wal arkaan hin jirtu. TV irratti ilaallee ammuma dura. TV irra as beenu kijibee ammuma dura malee kana booda wal arkaan hin jirtu. Hin jirtu. Eessa garra wal. Eessa garra. Itti dhaammadha viidiyoo dullaalaa warri Abiy jaalattan viidiyoo dur. Wili he's disabled. Lubbulleen keessaa bahu baattu. Disabled. Physically disabled. Mentally disabled. Abiy Ahmed. As wanta attamaati jenna. Nama tokko barreesse nama Amaraati. Abiy Ahmed በጥይት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒቲ nama Amaraatu barreesse. Waan kana idaanuu Amaaris ni beekaa nu qofaaf beekaa finta. Eda akka mudura maraatee jiru Amaaris ni beeka. Eega dhoome maraataa biraa dhagaa fudhatu jedhini maraataa biraa dhagaa fudhatu maaliif dhagaa buutee watte maraataa ni yaadataa dhagaa fuudhee siin dhawa. Kanaaf Oromoon maraataa biraa dhagaa fudhatu jettiin. Abiy Ahmed hugguuni waa biraa dimjan maraatuun itti kaati. Qawweedhaa miti guudarsinuu wal dhaye zinnaashuu distee waliin dho'itte itti kaati. Minnoo zinnaash jeen lafaa utaan maaliyyaa gaa isaa qawween isa biraa dim jettee dhoomte sanuu kana biraan kunne isarra buuti. Kana wanni Amaaritti dhiyaataa miti keenyaa miti ilaanii Abiy በጥይት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒ barreessan. So Appleetii kan isinii kennuudhaafi kalee gunaasuu namoonni hedduun waan ani jibbaadhaaf haasa'u yookaanis poolitikaatti dalagachuudhaaf haasa'u yookaan isin sammuu jijjiiruuf haasa'utti isin fakkaattee turte kalee namoonni tokko kan dura haasa'eetiin ture yeroo hedduu irra deebiin waan haasa'u waa'ee Abiy dha'umuudhaa tanaa waa'ee maraatuu sammaasii namni dura haasa'e ana ture akka fayyaa hin qabne akka rakkoo sammuudhaa qabu akka dawaa fudhachaadhaa jiraatu. Marataan kun kutuun Oromoofis gaariidha. Amaaraaf illee gaariidha. Somaaleef gaariidha. Sidaamaaf, Walaayittaadhaaf, Beenishaanguliif, sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa Oromoodhaa wajjin jiraatu hundaafuu Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Abiy Ahmed achi bahuun gaariidha. Nuufi bilisummaa teenya iddoo ispeeshaalii Oromoodhaa fi bilisummaa isaa iddoo namni labbaa gale Abiy Ahmed. Oromoo diinni fedhe hin danda'u. Kana booda garuu Abiyyiitu maqaa Oromoodhaa qabatee an sabboonaadhaa an Oromoodhaa jeete alagalleen isa dunuu keessee yennaan tekkoon hojjanii nutti hin taphachaadhaa jiran. Gowwaan keenyalleen kawaata akka hin beeyne dhugaan Abiy kana Oromoodha jee amanee jala deemaa jiruutu jira jechuudha gowwaan keenyalleen. Bara obbiloo keessaa warruma dhugaadhaan itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalagaadhaa jira jee bar jala deemuu jiru jira. Warra garaaf hin ta'in. Warra osoo garaadhaaf hin taane dhuguma saniin itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalaguu jira jee jala deemuu jira beekadhaa. Barakasi. So Oromoodhaa fi bilisummaa teenya iddoo namni labbaa gale amma gufuun teenya guddoon takkittiin Abiy Ahmed rarraafamuun, Abiy Ahmed du'uun, Abiy Ahmed maraachuun, Abiy Ahmed silaa isaa huccuu facaasee karaa Finfinnee gubbaa silaa iddoo isaan fedhu.
dirree Oromoon bilisoomte gubbatti Abiy Ahmed isaa huccuu facaasee Finfinnee keessa qullaa wanirraasaadha Finfinnee keessa deemu. Wayis jinnaas kanumaa wajjin galtee akka haawwachuutti mataa qabatanii way Abiy santu kanatti way Abiyyumaa akkanatti yaadde hollaal isaa magaalaa keessa qullaa muuza nama jalaa fuudhaadha loozii qacachaadha kuduraa nama duraataadha namni dhagaadhaan duuda keessa dip aboodha isin dhufee dhawe silaa I want to see Abiy that way. Abiy akkasitti arkuu barbaade. So Abiy maraatee mataa girsha kan gadhiisee sigalee so akkasi kanumaan jaa rabbiin itti haa jabeessu rabbiin asin deebisini rabbiin awwaala isaa Awurooppaa haa godhu sigalee na jabara warri duraan abaaraa jirtan amma du'aa teessan jabeessa abaarsa keessan amma jabeessa salaata shanan keessatti du'aa teessan hin dagatina gurbaa kana rabbiin achumaan dhabama isaa godhu sigalee du'aa salaata shanan keessatti warri kiristaanaatis hogguun tsalootii gootan mataa qaqqabaati yaa waaqayyo gurbaa kana booda ijaan agarsiisin gurbaa kana booda yaa waaqayyo ija kootiin agarsiisini warri kiristaanaatis du'aa godha warri islaamaatis du'aa godha warri waaqeffataa du'aa godha gurbaan kun he is good for nothing waa takkaafillee hin tolu amman dubbiin haasawaa ture mirkanii ta'uudhaan isinii himuudhaaf dhufe dhugaa ta'uu jechuudha dhugaa ta'uun isinii himuudhaaf dhufe dubbiin tiyya mirkaniidha Itoophiyaan laaqamuudhaaf deemti International Crisis Groupin gaafa amma dura wanta baasan Itoophiyaa biyya 2020 fi takka keessa jeequmsa hamaa keessa galuudhaaf deemtu keessatti Afgaanistaanitti aanteen lammaffaa kaayan Crisis Groupin maalii fi akkas godhan beektanii because waan deemu jiru kan isaan diteelii nu caalaa keessa beekan akka gaarii keessa beekan jarri kuni gaafa akkasitti kaan maybe isaanuu akkana tahuu abiittana keessatti qooda keessaa qabaachuudhaaf mee waan akkasii achis dargiin gaafa qofa maal godhan beektanii diraamaa tokko dargeera diraamaa kana ka dalage biyyoota moostiidhaan maal dalagan dargii waraana over 500,000 leenjifatee qabaatee akkatti baroodee and xamanjaannaa and ሰው እስከ ቀር ድረስ እንዋጋለን እንጂ akkatti zarraaf jiru kana maal godhan doolaara kana feekii oomishan jechuudha doolaara feekii oomishan doolaara kijibaati oomishanii fidanii gannaqan EPLF fi TPLF keessa gannaqan sigalee jinaayota dargiidhaa kana koroneeyotaa fi kana fidaniiti maallaqa kana saamsoonaayitiidhaan doolaara guutuu dura qaban gaafa dura qaban meeshaa waraana kanaaf dhufe guutuu aangoonni waraana dargiidhaa Eritrean People Liberation Front TPLF kanaaf dabarsee kennaa waraana fuudheeti bakka jarri istiraatiijii barbaadu irraa hiisee bakka itti dhamuudhaaf mijaa'utti geessaa jechuudha. Akkasitti kan dargiin kufee daaraate. Ammas wanni jira karaa san ta'uudhaan malchiisa. Faranjii waan gootu afaaniin siin koflaati jalaan sii dalayti. Afaaniin siin kofal. Amma booda kana wanni callifteef Oromoon maaliif ustee Oromoon maaliif calliftee. Ala kana wanni duraan dubbachaadhaa turre yaa faranjii yaa mootummoota gurguddatan nu harka akka keessa jirru barkana wanni baaturreefi
wanni bar DC qabbana keessa ta'aa turreef ala wanni Minnesota qabbana keessatti baanee hollachaadhaa jechaa turreef yaa faranji hunoo kana keessa jira namni keenya akka dhumaadhaa jira mootummaan Itoophiyaa tan gargaartan tun mootummaa uummata kaffixaadhaa jirtu yaa faranji nu arkaadha gargaarsa kanallee nurraarraa dhaabaadhaa bara waan jennu finnee jira wanni jechaa turte hundi dhaga harkattee jirti fudhatama harkattee jirti sigaltee amma Abiy addunyaadhaatu isaan lolu jira addunyaa nuti kaleetti iyyaa turreetu dhaamsa keenya dhagahee nurraa fudhatee arra afaan garagalee addunyaatu itti duulutti jira jechuudha. He is fighting against the world. Biyyoota westiidhaa keessa warri jiraatan ilmaa Oromoodhaa wanni isin godhaa turtan hundinuu dhibbatti fudhamte kan amma wanni boqonnaa godhu jirruuf malee Oromoon if dagattee if irraanfannee yookaan abdii muranneetii miti. Namoota hedduun dhagaa warra akkas jiru warra yaa Oromoo maaliif ustaanii teessan ammaan tana isin warri biyya alaa hummaa ustan warri biyya alaa goone waan goonu arra lolli Abiy White House-dhaatu Abiy lolu jira. White House qabsoon teenya Minneapolis bira kutte Nebraska bira kutte qabsoon teenya White House keessaa senatoronni Ameerikaadhaa guutuun waan Abiyyitti jiru warningin torbaa irraa deemaa fiiraa jechuudha. Kana jechuun dhaga markannee jirra amma gabbaanee iyyinuus jarri fiifuu nu caalaa warri itti qabsaa'u jiru isaanii yoo gabbaan isan maantana boomaa dhalaa gootan barakatti jechuudhaa dhufne mootummaa Itoophiyaa keemachuu dhufne maali mattan itti jirraa hay nutuutti jirraa maaliif laffaatan qabna keessatti akkas nuun jan jechuu kana booda yoo gabbaan imma boomaa dhalaa gootan barakatti mootummaa Itoophiyaadhaa nama keenya fixu jiraate tanaaf as baane boo sanquba qabnaatti jirra halkanii guyyaa irra dilagu jirra deema alaa gala nuun jan jechuudha. So karaa dippiloomaasiidhaatiin Abiy Ahmed dhugaadhaan injifannee jirra tana ifiin boonaa warri biyya alaa jirtan narraa eegalaadhaa ifiin boona mataa ol qabadhaa qabbanti isin keessa gubachaa turtan oowwi samaraa kan keessa gubachaadhaa turre baajanni keessa keenyaa baafnee deemnee olii gaddiisii keessaa jennee iyyaa turre takka illee lafan buune bakka nu buutee jirti jechuudha. Injiftee jirtan mootorii jirtan. Aktivistoonni rogeeyyiin ta'e sooshaal miidiyaa gubbaa halkanii fi guyyaa yeroo teessan gubdanii hojjechaa turtan you are successful. Karaa dippiloomaasiidhaatiin karaa sooshaal miidiyaadhaatiin karaa mootummoota alaa kana amansiisuudhaan waaw akka gaariitti milkooynee jirra. Kana mataa ol qabadhaa mataa gadi qabatinaa. Diinni mataa isin qaqqabuudhaaf mee arra isa baddan mee arra maaliif jirtan maal gootan warri Oromoo iyyaa turtan iyyinee injifannee arra duraa hiinne warra gurguddaa duraa asiin ilaal hodhaatti dabraa hinneeti duraa asma hinne jechuudha warra gurguddaa duraa amma baay'ee itti ergina siiree amma baay'ee faat deemaaf arra mootummoota Awurooppaadhaa European Union isaantu daaraa godhaadhaa jira. Senatoronni duraan senator abaluu nu gargaaree jira qabsoo Oromoodhaa deeggaree jira senatorri Minisootaadhaa nu deeggaree jira senatorri maarree akkasii miti amma senatoroota Ameerikaan qabdu hundaatu nu deeggaree mootummaa Abiy balaaleffachaadhaa jira. Kuni qabsoo teenya iyyeensa keenya hujii teenya achirraa jechuudha akkatti waan bilash dhufee miti. Kanaafuu warreen waan kaa'uudhaa turtan har'a gartee qabbanooyineetiif duudeessi fakkaattu no akka gaariitti hojjettan akka gaariitti dalaydan injifannoo guddoo galmeessan har'a addunyaan guuni Abiy dura dhaabbattee Abiy icciitii isaa jala deemtee bakkatti baasaa jirtuun addunyaa tana nuutu hirriibaa kaasee ajandaa Oromoodhaatii fi ajandaa gantoota kanaa teebila isaanii gubbaa kaahee akka halkanii fi guyyaa itti yaadanii irraa dubbatan ka godhani amma nuti gaa maal godhu qabna hoomworkii mana keenya keessaati. Hoomworkiin sun maali? Oromia after Abiy. Oromia after Abiy Ahmed. Hoomworkiin mana keessaa Oromiyaa Abiyyiin booda akkamitti jaaruudhaaf deemna. Akkamitti humna tahuu dandeenya.
humna gunju humna waraanaa cimsuu humna waraanaa cimsuu walii galuu hin qabnu humna waraanaa ta'e cimsuudhaaf walii gallee har tokko deemuu hin qabnu oromoo ta'uun keenya qofti gahaa ilmaan oromoodhaa dhageeffadhaa amma dura soomnee jirra amma dura wadhafaan deebinee lakkituun gareetii yaamiti gareen sun garee abaluuti no oromoo taanee dhalachuun keenya qoftiin waraanatti ha oromoodhaa gamtaadhaan ijaarachuudhaaf gayaadha abbaan fedhe haa hogganu oromoo tahee abbaan fedhe haa hogganu fedhu marroon haa hogganu fedhu caffee raammisaa haa hogganu fedhu maraataan achi dhufee haa hogganu waraanummaan oromoodhaa cimaan tokko jiraachuun oromoodhaaf barbaachisa for self defense oromoon akka ummatatti mataa ol qabattee jiraachuudhaaf woboon oromoo ni barbaachisaa jechuudha humniti hidhatti humniti oromoodhaaf if kenniti humniti oromoorraa waardiyaa eeytu humniti oromolleen kabajjee oromotti kabajaa gootu oromoo yeroo hundaa we always need that always kuni filmaataa miti qabaachuu qabna moo qabaachuu qabnu miti kuni waan dirqiidhaan qabaachuu qabnu jechuudha dirqiidhaan qabaachuu qabnu humna cimtu akka so abiyyiin booda biyya teenya jaarree ummata keenya ceesisuudhaaf maal nu barbaachisa gamtooma sammuudhaa gamtooma humnaa garaagarummaa dhiphifnee tokkummaadhaan har tokko tarkaanfachuu haganu hoomworkiin keessaa kan hojjechuu qabnu gantuudhaaf bakka laachuu dhabu kanaan jedhaa fayyaa ta'aa yeroo gaarii qabaadhaadhaa irraan deebi'ammaasii torbaan kanaa guyyaa kaleedhaa edaan dhagee nama guddaa nama jabaa dhadhabnee maadii Profeesar Maadii Haamid Muudeedhaa aalii maatii isaa hunda ilmaan oromoodhaa hundaahu jajjabina isinii haa kennu isaas rabbiin jannata haa kennuu fi namni kun nama dukkana keessaa nu baasu keessatti qooda guddaa qabu seenaa isaa seenaa himamee dhumuu miti nama afaan oromoodhaa akka ilmaan oromoodhaa dhalti oromoodhaa afaan faranjiidhaa laaftutti bartu nama dikshineerii afaan oromoo fi faranjiidhaa yeroo duraatiif nu qopheesse nama oromoo keessaa yeroo duraatiif fiiziksiidhaan PhD hojjetee dalage kun waan laafaadhaa miti addunyaa gubbaadhaa fiiziksiidhaan namni PhD dalagu hanga xiqqaadha oromoo keessaa nama akkanaa kanaatu ba'ee nama silaattiin boonnu namatti mataa ol qabannu nama kana dhabnee harka nedaati rabbiin jannataa kennuu fi wanni isaa hedduun haasofne seenaan isaa hedduun dubbatamne nama yeroo duraatiif barreeffama afaan oromoodhaa bariisaa haqubee oromootiin barreeffamu yeroo duraatiif eegalee maqaan isaa qoosaan abbaa bariisaati nama akkanaati dhabne waa'ee isaa kana keessa gabbeetiin haasawaa ittiin deebi'a sagantaa biratti ittiin deebi'a hin awwaalamne awwaalaaf biyya galchinaa asitti awwaallaa kanarra jiranii guudeeffadhu anyways boru sagantaa bal'oodhaan waan kanatti walitti deebineeti wajjin haasofnaa wajjin marannaa seenaa sallee waan hin beeku waan odeeffadhu keessa gabbuune namni wanni wal dubafuuf seenaa walii himuudhaa deebisii maasii ramata walii kadhachuudhaaf hanganuma namni wanni wal dubafuuf hanganuma borutti deebiitiin haasa'uudhaaf hin ta'a inshaallah yoo rabbiin nagaan na bulche fayyaataa naa wajjin turuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaadhaan isiniin jedha